Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu guyyaa irraatiin kan dhufe immoo Waaqayyoodha. Sagalee Waaqayyoo keessaa Roomee 8:28 hamma 30 isa jiru wajjin ilaalla. Akka jiraan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Waaqayyo warra jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Warra duraan dursee beekumsaan isaan fo'ate fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uudhaaf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeeltota isaan godheera. Warra qajeeltota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera jedha. Kadhanna. Yaa Waaqayyo guddaa mootii bara baraa hangafa nagaa waa'ee gumsa keef waa'ee araara kee waa'ee ayyaana keef galanni ulfinni siif haa ta'u. Ati Waaqayyo isa jirtu isa jiraattu hin duutu hin dulloomtu hin dadhabdu hin muluktu barri mootummaa kee dhuma hin qabu yaa Waaqayyo. Ati Waaqa guddaa Waaqa abboota keenyaa Waaqa ergamootaaf raajotaa wajjin turte arsa waan nu wajjin jirtuuf si haa galatu. Sagalee kee nuuf eebbisi. Fagoof dhiyoo ta'anii dubbii kana kan dhaggeeffatan hundumaaf yaa Waaqayyo itti dubbachuu lubbuu barbaadde lubbuu si dheebotte lubbuu Waaqayyo maallaan jedhattee si eeggattu karaa ilma kee karaa Kiristoosiin si kadhadheeraa sagalee kanaan itti dubbadhu. Warra gaafii qabaniif gaafii isaaniif deebii ta'e kan kutan siina fayyanii sagaleen kee humna qaba humna hojjetuuf keessaa qaba jedhamee caafamee jiraati. Sagalee kanaan maqaa Kiristoosiin dhaloota bira ga'uun lubbuu nama miidhame bira ga'uun lubbuu nama gaddee bira ga'uun lubbuu nama gargaarsa barbaadu bira ga'uun fedha keef jaalala kee ta'u galanni siif haa ta'u wajjin ta'i maqaa Yesuusiin. Egaa kan ergaa kana barreesse Phaawulosidha. Phaawulos waa'ee Waaqayyoo hin jaallachuuf dhaabbatee jecha tokko dubbata. Waaqayyoo warra isa jaallatanidha. Waaqayyoo nama hundumaa hin jaallata. Namni hundi Waaqayyoon jaallachuu isuu danda'a. Garuu Waaqayyoo dhala nama hundumaa eenyurree hin jaallata. Namoonni garuu foon isaanii kan jaallatan, fedha isaanii kan jaallatan, biyya lafaa kan jaallatan, waan irra argamaa baduuf kan jaallatan baay'eedha lafa kanarra. Namni hundumtuu Waaqayyoon jaallata jechuu hin dandeenyu. Garuu asirratti maal jedhaa? Lakkoofsi 28 kun gaafa dubbatu Waaqayyo warra isa jaallatan jedha. Isa kun jaalala gara namaarraa gara Waaqaatti ta'e. Sila sinatti meeraa Waaqa gara hundumaa nama jaallatanneerra. Garuu jaalalli kun jaalala warra Waaqayyo hin jaallatan jedhee jala mureeka. Warra Waaqayyo hin jaallatan waan jaallatamu gararraa, waan darbu gararraa, waan aduu gadiitiif waan lafarra jiru gararraa caalchifatanii warra Waaqayyo hin jaallatanii maal akka godhu dubbata. Kanaaf yaa warra Waaqayyo hin jaallatan namoonni baay'ee waan baay'ee jaallachuu danda'u. Warra Waaqayyoof jaallatanii maaltu ta'a yoo jenna inni jalqabaa karaa hundumaa gargaara. Waaqayyo karaa hundumaa nama gargaara. Waaqayyo warra jaallatan karaa hundumaa gargaara. Warra kaan hin gargaaru jechuun miti hin gargaara. Waaqayyo amala isaa keessatti arjaadha, irraamiidha, gargaaraadha, oolshaadha, of kolshaadha. Garuu warra keessumaa Waaqayyo na gargaara nan gatu an akkanatti natti dukkanaa hin hafu warra jedhan dukkanni isaanii ifattamma jijjiiramutti gadda isaanii kolfattamma jijjiiramutti Waaqayyo jara gargaara. Namoota baay'een gargaarsa namootaa barbaaduu danda'u. Namni sin gargaara dhee abdii gurguddaa namaa galee ka'ee nama dhiisuu danda'a. Gargaarsi Waaqayyoo sin gargaara jennaan Waaqa gargaaruu danda'uu fi waan ittiin gargaaru Waaqa dhabee hin beeknedha. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessaa. Namni gara gaariitti nama geessuu danda'e ofii isaatti gara gaarii barbaada. Amala waaqummaa adda kan godhu Waaqayyo gara gaariitti nama geessa. Namni gara du'aatti, gara jibbaatti, gara hamminaatti, gara wal balleessu nama geessa. Waaqayyo garuu amala isaa keessatti gara gaariitti nama geessa. Karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti akka geessu dubbata. Isaanoo warra akka akeeka isaatti waamamanidha jedha. Warri kam warra jaallatan warra akka akeeka Waaqayyootti waamicha isaa dhaga'anii tola jedhanii Waaqayyoof iddoo guddaa laatanii ofirratti Waaqayyoon moosifatanii narratti moo'i lubbuu koo irratti narratti moo'i mana koo irratti narratti moo'i jireenya warra jedhan karaa hundumaa gargaaree akka lafa yaada isaatiin jara ga'u lafa jaraaf yaada hin jara akka ga'u hin dubbata. Asirratti walitti qabee gaafan fiduun macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 yaada isinii yaada duwwaatu beekaa. Waaqayyo yeroo hundumaa yaada gaarii yaada. Ala namaaf yaada gaarii yaada. Baduu namaan barbaadu, miidhama namaan barbaadu. Inni boo'e bu'aa akka hafuun barbaadu, inni gadda gadda akka hafuun barbaadu, inni cabe cabe akka hafuun barbaadu. Waaqayyo gaariidha. Kanaaf raajichi Naahom Waaqa gaariidha jedhee jalqaba. Waaqa gaariidha. Guyyaa gaddaatti, guyyaa gidiraatti, guyyaa dhiphinaatti
iddoo baqa akka ta'e inni sin dubbata boqonnaa tokko torbarratti. Kanaaf gara gaariitti geessa gaafa jennu ofii isaatti waaqa gaarii waan ta'eef amala waaqummaa keessaa inni guddaan waaqotu gaarii. Kanaaf gara gaariitti geessa. Gaariitti isaan geessara isaanoo warra akka akeeka isaatti waamamanidha. Akeekni Waaqayyoo yeroo hundumaa harka bal'isee dhala namaatiif diree jira. Tole warra jiran isa warra dhagaan gara gaariitti geessuudhaaf amanamaadha Waaqayyo. Kanaaf akeeka namaaf qabu keessaa inni jalqabaa nama gara gaariitti waamudha. Gara ulfinaatti waamudha. Biyya lafaa salphinatti nama waama. Du'atti nama waama. Hiriyaa tokko salphinatti waama. Firatti salphinatti waamuu danda'a. Waamichi Waaqa garuu adda kan isa godhu gara ulfinaatti nama waama. Warri Waaqayyoon waamaman salphatanii hin beekan. Warri Waaqayyoon waamaman gaddanii kufanii hin beekan. Warri Waaqayyoon waamaman akka bu'anitti nafan. Namoonni amala garaagaraa qabu. Biyya lafaa dukkana kana keessatti amala ishii nutti dabarfatteetti. Amala biyya lafaa, amala dukkanaa, amala fokkisaa kan dhala namaarraa baasu, dukkana kan namarraa baasu, qajeeltota kan nama godhu isa waamuu danda'u Kiristoos Iyesuus duwwaadha. Namni beekuma isaatiin qajeelaa ta'uu danda'u. Qajeelaan ta'e yaaduu danda'a malee qajeelaa ta'e argamuu dhiisuu danda'a. Namoonni baay'een amala bareedaa qabu jenna, amala gaarii qabu jechuu dandeenya. Garuu kan nama dhibu amalli fi qajeelummaan tokko miti. Amalli uumamaan dhufuu danda'a. Gara qajeelummaatti kan nama geessuu danda'u, qajeeltota kan nama gochuu danda'u, qulqulloota kan nama gochuu danda'u, isa aangoo qabu, isa ajjeesuuf jiraachisuu danda'u, isa uumuuf balleessuu danda'u, isa waan hundumaa waan haaraa godhe uumuu danda'utu qajeelaa nama godha. Bifa namatti godha. Amala namaa jijjiira, keessa namaa jijjiira. Waaqayyo warra qajeeltota godhe immoo ulfinaan isaan gaara. Egaa qajeelummaa Waaqayyo namaaf godhu, waamichi Waaqoo namaaf godhu gara ulfinaatti nama geggeessa. Har'a iddoo adda addaatti salphattanii kan jirtan rakkinni kan isin salphise, barri kan isin salphise. Gidiraa gurguddaadhaan salphadheera si'achi naman tokko kan jettan har'a harka Waaqoo diree jira. Eessaan si ga'uudhaaf, ulfinaan si ga'uudhaaf tola jettee yoo harka kee laata. Tole yoo jettee biyya lafaa jaallachuudha, of jaallachuudha, Kiristoosiin jaallatti. Salphinarraa ulfinatti, boo'icharraa kolfuutti, gadduurraa gammaduutti dabarsuudhaaf harki Waaqoo siif diree jira. Egaa namoonni baay'een iddoo ulfinaa geenyeerra jedhanii ulfinni isaanii gargar salphina ta'a. Egereen ulfinarra ga'eera jedhamee ka'ee booddee salphatanii argineerraa argaas jirra. Biyyi lafaa waan nama ulfeessite fakkaattee, waan nama kabajje fakkaattee, miila nama jalaa gattee nama salphisti, kennama deebisti. Ulfinni Waaqoo garuu ulfina bara baraati. Ulfina jiraata, ulfina dhaloota hundumaa hilaalchisee, boqochisee, argalfachisee. Kanaaf harsin waamaa warri gadda qabdan, namaan kan salphattan, haalaan kan salphattan, jireenyaan kan salphattan, Waaqayyoos dubbii kanaan akkasiin argate nana mana ulfinaan isin ga'a. Waamicha kanaaf harka keessa laadhaa, laphee keessa laadhaa, waan jaallatan gararraatti Waaqoon jaalladhaa. Isa jireenyi, isa karaan, isa dhugaan iddoo garagaraa teessanii, iddoo salphinaa lafa namatti hin tolle kan teessanii of ceephaatan, iddoo namatti hin tolle teessanii kan boossan, iddoo namatti hin tolle teessanii kan gaddisan achi isin kaasuuf harka Waaqayyoorras amanamaa. Harki kun harka bara baraan baachuu danda'uu fi harka nama hin gannedha. Kanaaf sagalee kana keessa teenyee waliin kadhannaa isiniin kadhadhaa hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa ati amanamaadha, ati guddaadha. Teessoon kee galataan guutu. Waamicha addaa kan nama waamu lammiirra, firarra, biyyarra, moototarra si duwwaadha. Namoonni baay'een salphinatti nama waamu. Namoonni baay'een waan irra argamutti nama waamu. Ati garuu jireenyatti nama waamta, karaatti nama waamta, dhugaatti nama waamta. Waamichi kee ulfina qabeessa, waamichi kee dhugaa, waamichi kee jireenya, waamichi kee dukkana keessaa gara ifa ajaa'ibsiisaatti nama waamta. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa warra wanta adda addaa irratti boo'ee biyyi lafaa cubbuun xuraa'ummaan irratti boo'ee yaa Waaqa hirkaa boo'uu dadhaban jaalala keetiin hirkaa baasi. Harka keetiin hirkaa baasi, gargaara hirkaa baasi, du'a oolchuu nama keeti, warra du'a oolchuun du'a itti faradame oolchuudhaaf harki kee arras bal'aadha, arras jabaadha, gargaarsi kee akka wajjin ta'u si kadhadheera. Iddoo adda addaa ta'anii gaddaan rukutamanii, beelaan rukutamanii, dhukkubaan rukutamanii, jechoota namaa mada'anii yaa Waaqi guyyaan tokko dhufaa warra jiran arraa kaasee guyyaan ulfinaa, arraa kaasee guyyaan surraa, guyyaan simboo haa ta'uuf
sigaradheera guyyaatti fidi sigaradheera harka keetiin gargaare iddoo kufanii jara kaasi iddoo gaddanii jara jabeessi hamaan ittiin moru hamaan laphisan jabeessu irraa kan dhaameto waan dhageesse ulfaadhu wajjiniin ta'i galata ulfaadhu maqaa ilma kee Kiristoos Yesuusiin si kadhannaa ameen.